أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya qaqqaalii jaallatamoo kan islaama bakka jirtan hundattuu nagaan rabbi isinirraa jiraatu guyyaa kurnan kana waa'ee isaa viidiyoo sadii dabre keessatti gaggabaabaa viidiyoo sadii waraabee waa'ee zulhijjaa kurnan dura faayidaa inni qabu waan inni keessatti dalaguu qabnu fadlii inni qabu sanarraan dubbataa jira. Fadlii inni qaburraa guyyaan kurnan kun annafihaa yoomu arafa guyyaan arafaa guyyaan sagalee jechuudha. Har'ama guyyaa meeqaffaa jirra? Har'a guyyaa ja'affaa jirra jechuudha. Akkasii har'a guyyaa ja'affaa jirra. Guyyaa kun dhumataa jira. Guyyaa meeqa qofa tafe? Guyyaa sadii qofa tafe jechuudha. Guyyaan silaa irraa soomanuu dandeenya. Yoo ammaan dura soomantee hin jiraanne amma jalqabe guyyaa keenya afatti hin gubin itti fayyadame. Guyyaan arafaa illee dhufaa jira. Guyyaan arafaa ويوم عرفة يوم حج الأكبر ويوم مغفرة الذنوب قيا ربي إنما أبدلي نما رنا كتب قيا ملي حجي قدات ويوم العتق من النيران قيا ربي إنما هدو إبدا جهنم الرا وردران دلي همتو دلقاني إبدا جهنم دلقو إبدا جهنم سينون التمور تاي قيا سنة كتوبتني كرب ربي دي ربي إنما هدو إبدا ربي لسوم سجول سبحان الله ورسنا ربي نها قلو قيا سنة فاجر هايشول osoo silaa kurnan kun waan biraa hin qabaanne guyyaa arafaa tokkittii keessa jira ta'e silaa fadlii takkii sadarkaa guyyaa kurnan kanaatiif nu gaadha jechuudha. Guyyaan arafaadha. Guyyaa arafaa kanaaf qophoofnu. Guyyaan arafaa ammas jimaatarra bu'aa jira. Yeroo garii namni waan jedhu jimaata soomanuun dhorgaadha. Dhiiroo guyyaa arafaa kana akkamiin godha jimaatarra bu'eenin soomanuu yoo ammaan dura soomanaa hin jiran yoo ammaan dura illee soomanaa hin jiraannetti guyyaa arafaa jimaatarra illee bu'u sooman jechuudha. Maaliif ati jimaataaf hin soomantu guyyaa arafaa sanaaf soomanaa jirta malee. So guyyaaleen kurnan kun akkuma waliigalaattu guyyaa haalaan gara rabbiitti jaallatamaati obboleeyyan kiyya. Guyyaa haalaan dalagaan kheyriin namni keessatti dalagu haalaan gara rabbiitti jaallatamaati. Waan keessatti dalaguu qabnu tokko lama irraa dubbadheetan ture ammaan dura. Hajjii gochuu, umraa gochuu, soomana haga dandeesse guyyaa sagalan kana soomanuu, yoo dandeesse sagalanuu soomanuu, salaata kee keessatti jabeeffachuu, sunnaa keessatti heddummeessuu, ammallee sadaqaa kennachuu. Rabbi maal jedha? Yaa ayyuhalladhiina aamanuu anfiquu mimmaa razaqnaakum waan isinii kenninirraa kennadhaa. Waan itti qabdus barka rabbii teechuun rabbiin nu himaa jira. وان نسريف كن الراكن ندا من قبل أن يأتي يوم لا من قبل أن يأتي أحدكم الموت أصودو تتكون كسنة سنتلو في مال جرى يروسنا رب ارجعون يا رب نديبس جرانا أفكني يرونا أفكني يا رب مال قد شوفيتا يروقو جرانا كني يو فأصدق نصدق الدعوة وأكون من الصالحين ورا وان غاري دلقي ورا غاري تورا ورا غاري رانتها أما جراك أبدك أو توقو يازون النفين دويكم مينا موندرانا من الرافو نجرا نمني دويكم روتكم التنم نجرا انجرو جران مو أرى قيان أرادك أبدو جرا قدال كرنان كان ربين سيقون جرا قدال عمرك كان ربين هاقا رات سجراجتون جرا قدال عمرك هنگا صدوماك فرتمات جيزا سجراجتون جرا قدال دوبا carraa arra qabnu kana itti fayyadamna jechuudha. Osoo carraa keenya hunda gubnee finnee gaafa guyyaan dhufte achi nuu buti yaa rabbi warra jedhu sanarraa rabbi nu godhin osoo guyyaan sun hin gahin arra fayyadadhu arra guyyaa kana keessa saddaqadhu guyyaa kana keessa ibaadaa itti jabaadhu jechuudha. Quraana rabbii qara'uudhaan ibaadaa rabbii gochuudhaan. Ibaadaan qira'atul quraana rabbii qara'uu guyyaalee kana keessa barachuu tafsiira isaa barachuu gallallaaluu. من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 نمني قرآن ربي را حرفي توكتي وقرأ ثواب قرآن رجعت يرجع ربي عليه الصلاة والسلام حسناتي قرآن الله أكبر حرفي توكتي وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يوجد حرفي ميجا كسجل حسنا ميجا رجعتمي الحمد لله رب العالمين يو كانوا مرة دي بفتي سورة فاتحة ما كان يورا دي بفتي تسكر حاجة مرجع أحب الكلام إلى الله 4 يرجع ربي عليه الصلاة والسلام الرجال لتمان دبي قال ربي توافر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
subhaanallah, alhamdulillah, laa ilaaha illallah, allahu akbar kan afurantu gara rabbiitti haalaan jaallatama jedhe. Ati yoo rabbi biratti jaallatamuu feete waan rabbiin jaallatu dalagi ka waan rabbiin jaallatu dubbadhu ka rabbiin si jaallata. Dubbiin kun ammoo waan jabaallee miti jechuudha. Guyyaan kurnan kun guyyaa akkasiiti. Guyyaa arafaa dhufaa jira. Guyyaan arafaa guyyaa lama qofa tafee itti haa qophoomnu guyyaa arafaa kanatti akka guyyaa kanarraa bu'aa guddaa buufannee keessatti gammachuu argannee keessatti rabbii keenya gabbarree rabbii keenya biraa subhaanahu wa ta'ala badhaasa hirmaata rabbiin hiru hiree rabbiin hiru waan rabbiin hiru khayrii rabbiin guyyaa sana keessa facaasurraa akka bu'aa irraa argannu ammarraa kaanee itti qophoomnu. Guyyaa kurnan kun akkuma walii galaattu guyyaa ilmi namaa keessatti ibaadaa godhu hajajjabaannu jabaadhu yeroo kee lafatti hin gubin yaa dhiiraa yaa dubartii yaa xiqqaa yaa guddaan isiniin jedha. Baarakallaahu fiikum warra guyyaa kanarraa bu'aa buufatu rabbi nu haa godhu yaa rabbi waan hin dalanne yaa rabbi nurraa qeebal. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.